Wantoonni siyaasaa magaalaa Finfinnee hidhamanii jiran amma iddoon isaan beekanu ture amma garuu iddoon isaan itti hidhamanii jiranis beekamee jira. Namoonni kunniin immoo yeroo ammaa kana lagannaa nyaataa taasisaa akka jiranidha kan dhaggeeffannee jirru. Achirraa jalqabna yoo hime. Gara dhimma jalqabaatti ceenaa egaa namoonni tibbana lagannaa nyaatarraa jiraachuun isaanii himame kun Finfinnee osoo hin taane mana mooraa waraanaa Galaanitti hidhamanii jiraachuu isaaniidha kan odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Qondaalota olaanoo adda bilisummaa Oromoodha. Isaan kun kanneen akka Mikaa'el Booran Lammii Beenyaa Daawit Abdiisaa Battee Urgeessaa fa'aa jaal kennisaa fa'aa namoota jedhaman hidhamtoota kanneen keessatti akka argamantu himama. Egaa Galaanitti hidhamanii jiru jedhame malee mooraa waraanaa Galaanitti hidhamanii jiru jedhame malee maatiinis abukaatonni quba hin qabani waa'ee namoota kanneenii bakka isaan jiran achuma jiru jedhama. Achumatti nyaata ni geessu. Nyaata yeroo geessan immoo poolisiitti kan kennani qaamaan wal arguun hin danda'amu. Gara ji'oota shaniitiif deemaa jechuudhaan wanti isaan kaasanii jira maatiin. Egaa hidhamtoonni kunniin tibbana nyaata lagachuu isaaniitu kan himamaa jiru. Kana wal qabatee ammoo dhibeen fayyaallee namoonni isaan mudate wal'aansa dhabanii haalli isaan keessa jiran yaaddessaa ta'uudha. Namoonni itti dhiheenyaan haala isaanii hordofaa jiran kan isaan ibsaa turani. Haa ta'uti dhimma kana irratti maatiin dubbifamee ture. OMN maatii dubbisee ture. Maatiin akkuma jalqaba irratti kaasne ji'oota shaniifidha kan inni deemamu erga wal argine haa jiraataniif haa dhabaman iyyuu hin beeknu lubbuudhumaan jiraachuu isaanii illee mirkaneeffachuu hin dandeenye jechuudha. Wanti isaan kaasan ni jira. Nyaata ni geessina garaan nu dideetuma nyaata guyyaa guyyaadhaan garasitti geessina. Nyaanni sun haa qaqqabu haa dhiisuu qaama poolisiitti kennine waan deebinuuf hin beeknu. Wanta namoonni kunniin keessa jiranii jechuudhaan akka yaaddoo guddaatti wanti isaan kaasan ni jira. Egaa isaan kana qofa miti akkuma ati kaaste Finfinneedhaan mana isaanii keessatti faayidhamanii kan jiran obbo Daawud Ibsaa fa'aa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo haala isaan keessa jiran namni hin beeku beekte yeroo dheeraadhaaf waggaa 2 deemanitti fakkaata. Yeroo dheeraadhaaf mana keessatti hidhamanii jiraachuu isaanii malee haala isaan keessa jiran illee maatiin illee akka quba hin qabne namni tokko seenee ba'uu akka hin dandeenye yeroo hundumaa manni isaan keessa jiru jedhaman poolisii qofaan akka eegamudha wanti himamu. Egaa dhimmi qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo kun dhimmi hidhamtoota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo hogganoota adda bilisummaa Oromoo kuni wantoota yaaddoo ta'an hedduutu jira. Mootummaan ammas jira kana gadhiisuudhaaf fedhii hin godhanne mufiin isaanii yookaan sababiin lagannaa nyaataa tibbanaallee kana kan giddu gala godhate akka ta'eef qabiinsi isaanii rakkoo qabaachuudhaan kan wal qabate akka ta'etu himamaa jira. Uummanni Oromoo dhimma namoota kanneenii callisaan ilaaluu qaba jedhee yaadu hangama kootiin baay'ee illee xiyyeeffannoo waan argatee jiru natti fakkaatu. Sadarkaa malutti xiyyeeffannoo waan argatee miti. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud erga mana hidhaa keessatti house arrest mana hidhaa mana dhuunfaa isaanii keessatti hidhamanii eegdonni irraa ka'anii maatiin irraa adda baafamanii bubbulanii jiru. Gara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara walakkeessa 2013 natti fakkaata. Ergasii kaasee maatiin haga horrootti bilbileerran maatii isaanii yeroo tokko inumaayyuu qaamotii nageenyaa mootummaa maatii isaanii biyya dhaloota isaanii horra guduruu jiran dursisaa gariin isaanii hidhaa immoo awwaala haadha isaanii awwaala haadha obbo Daawud irratti xiyyeeffatanii maaliif sadarkaa sanatti deemama kan jedhu gaafii ture beektaa nama siidaan nama du'ee akkamitti reed godha humni nageenya tokko. Yeroo sana haalli Daawud keessa jiru maal jennee maatii dubbisnee ture waan tokko akka quban qabne kan nutti himanii jiranii. Kan amma hogganoota adda bilisummaa Oromoo akka jaal Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran lakkoofsi isaanii guddaadha. Haalli isaan keessa jiran baay'ee ulfaataadha. Qondaalonni kunneen mana murtiitti yeroo deddeebi'aa turanitti manni murtii irra deddeebiin mirga wabii eegee fi bilisa baasaa ture. Yeroo dhiyoo immoo karaa miidiyaa hawaasaa kan deemaa ture. Jaal Abdii Raggaasaa gadhiifamee jira yeroo jedhames ture jira. Warri kun badiin qabanii maatiin irra caalaa kan rakkataa jiru akkumatti galaa geessuuf akka uffata geessu uffata jijjiirrachuudhaaf at least uffata jijjiirrachuu qaba namni mana hidhaa keessa jiru. Yeroo baay'ee waajjira poolisii irraa gara mana hidhaatti buufata poolisii irraa gara mana hidhaatti mana hidhaa irraa gara buufata poolisiitti Oromiyaa keessa gara Awaashitti Awaash irraa gara Oromiyaatti Oromiyaa irraa gara Finfinneetti deddeebi'aati kan turanii. Haalli isaan amma keessa jiran hedduu yaaddeessaadha. Obbo Daawud dabalateedha. Qondaaloti adda bilisummaa Oromoo baay'een kutaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti kan maqaan isaanii hin dhaamin hedduun dararaa guddaa keessa jiranii. Isaan qofa osoo hin taane hogganooti Koongireesii Federaalawaa Oromoo miseensonni caasaa hoggansaa Koongireesii Federaalawaa Oromoos kutaa Oromiyaa garaagaraatti rakkina wal fakkaataa keessa jiranii. Egaa warri kun yakka qabaatanii miti. Jalqabas kan hidhaman garaagarummaa siyaasaa garaagarummaa ilaalcha siyaasaa paartii bilisignaa wajjin qaban irraa kan hafe
yakkisaanii tokko hin jiru yakkisaanii Oromummaa irraa kan hafe ummati kutaa jiru hundumattu waa'ee dhimmoota hidhamtoota siyaasaa kanneen xiyyeeffannaadhaan ilaaluutu irra jiraata. Irra deddeebiin maatirraa akka dhagaa jirrutti hoogganooti kunneen dagatamanii jiranii warri kun dantaa dhuunfaa isaaniitiif miti kan hidhaman Oromummaadhaaf kaayyoo Oromooti kan isaa wajjin hidhamee jiru. Personally, physically isaan hidhaman malee kaayyoo Oromooti kan hidhamee jiru maneedha kan jiru jechuudha. Kanaaf sadarkaa xiyyeeffannaa malutti hin argamne baay'ee cubbuudha kun hammeenya guddaadha. Rabbi isaanii haa dhaqqabu. Egaa akkuma isin jettan guutuu Oromiyaa keessatti iddoowwan garaagaraatti namoonni lakkoofsan kan hin jenne bakkoota garaagaraatti manidhaa keessatti dararamaa jiranii keessumaayyuu dararaa isaanii caalaa immoo kan garaasi nyaatu maatiin illee nama tokko manidhaa keessatti haalli isaaniitti hidhamanii jiran maal fakkaata nageenyi isaanii maal fakkaata fayyaan isaanii maalirra jiran kan jedhullee maatiin akka nu banneef akka hin beekneef gochuu caalaa immoo gara hammeenyi jiru waan ta'eef egaa qaamoleen garaagaraallee marii biyyaalessaa mootummaa yeroo ammaa kanaa hin taasisa jedhuun kanaan wal qabate qaamoleen kunniin gallakkifamuu akka qaban namni hunduyyuu dhiibbaa godhaa jira garuu dhiibbaan godhamaa jiru quubsaadha jennee yaannu namoonni garagaraa Oromoon guutuun namoonni kunniin egaa Oromaaf qabsaanii egaa manedhaatti kan uggurama waan ta'eef hunduu na ilaallata jedhee dhiibbaa gochuu qaba jechuu barbaanna egaa mee wanti dabaltu qabda waan itti dabalu baay'ee hin qabu amma wanti amma kaasne kuni maatiin arguu dhabuun abukaatoo dhabuun quunnamsiifamuu dhabuun namoonni kunniin mooraa waraanaa keessatti kan isaan hidhamanii jiran mooraa waraanaa mana hidhaa ta'uudhaaf hin danda'u biyya seerri jiru keessatti jechuudha mooraa waraanaati sila namoonni kunniin adeemsa seeraa qabiinsa seerri hayyamuun bifa sanaan qabamanii osoo jiraatanii haala isaanii manuma hidhaa keessatti illee hordofuun ni danda'ama ture. Mooraa waraanaa keessatti kan hidhamanii jiranii maatiin hin argu abukaatoon dubbisuu hin danda'u qaamoleen mirga namummaadhaaf falman seenanii ilaaluu hin danda'anii haalli namoonni keessa jiran kunniin baay'ee waan si yaaddessu hedduu qaba jechuudha. Dhugaadhumatti maatiin jiraachuu dhabuu isaanii lubbuudhumaan jiraachuu isaanii iyyuu hin beeknu jechuu irratti kan isaan argaman nu waa'ee nyaata lagachuudha kan haasaa jiru. Yoo jiraachuun isaanii beekamedha beektaa nyaata lagachuu isaaniillee kan beekamu egaa odeeffannoowwan nyaata lagatanii maal kun karuma poolisootaaf waan ba'urraa kan madduudha malee namni qaamaan argee isaaniin dubbisullee hin jiru jechuudha kun cubbuu guddaadha daba guddaadha beektee abbaa hirrummaa daangaa darbe abbaa hirrummaa gara darbeedha wanti qondaalota abaa'oo kanarratti deemaa jiru. Akkuma isin kaastan qondaalota abaa'oo qofa miti kan manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti dararamaa jiranii dargaggoon Oromoo mana hidhaa jira Oromiyaa dhumtuu mana hidhaa taateeti kan jirtu dhalataa Oromoodhaaf yeroo ammaa isaan kunniinis egaa kan bakka inni itti hidhame beekamuuf kan bakki inni itti hin hidhamne beekamne illee hedduutu jira kan achi buutee dhumti isaa dhabamee jiru hedduutu jira mana isaatii poolisiidhaan qabamee qaamolee nageenyaatiin daandii irraa butamee bakka hojii isaa irraa fudhatamee jechuudha. Wanna kana callisanii ilaaluun hin barbaachisu kumaatamni manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran ammallee hiikamuu qabu kan hiiksisu immoo qabsoo uummataati uummanni yoo dammaqee waan ta'aa jiru irratti dammaqee dura dhaabbachuudhaaf yoo danda'eedha wanti hundumtiyyuu fala kan argatu waan ta'eef sababni isaas namoonni kunniin hedduun isaanii akkuma isinis kaastanii dhimma dantaa isaaniitiif socho'aa miti kan isaan qabaman mataarraa kaasiiti obbo Daawud Ibsaa fa'irraa kaasiiti hanga gadiitti hanga qeerroof qarree daa'ima maanguddoo osoo hin jedhamin warra mana hidhaatti guuraman jira inni kaan sababa Oromummaa isaati inni kaan sababa sabaa fi dubbatee fi waa'een sabaa nagalchadhee waan gatii kaffaleefidha kan sadarkaa kanatti dararamaa ulfaata argaa jiru waan ta'eef hawaasni keenyas xiyyeeffannootti haa kennu qaamoleen dhimma ilaalus ajandaa hawaasa addunyaallee ta'uu danda'utu irra jiraata dhimmi hidhamtoota bifa kanaan achi buuteen isaanii dhabamee haalli isaan keessa jiran wallaalamee abukaatoon dhaaboleen mirga namoomaa seenanii dubbisuu dhabanii maatiidhaan wal quunnamuu dhabanii kun yakka waan ta'eef jechuudha sadarkaa addunyaatti sababa sanaaf qaamolee dhimma kana irratti hojjechuudhaaf dandeessan illee tuffiinsaan sagalee ta'uu barbaachisanaa garatti kanuma wajji wal qabatee mootummaan mucaa tokko baalee quba qabdu mucaa xiqqaa tokko obboleessa Aydar obboleessa Aydar jedhanii kutaa 10 barata akka carraa ta'e nan dagadhe suura isaa qopheessutu nurra ture kutaa 10 barata mucaa xiqqaa akka malee xiqqaadha Aydar political engagement qaba hirmaannaa siyaasaa waan qabuuf jedhanii mucaa xiqqaa kutaa 10 baratu amma sa'aatii kanatti qormaanni kutaa 10ffaa kennamaa jira mucaa manidhaa keessatti dararamaa jira agaarfaa baalee keessatti baay'ee xiqqaa umriinsa 18 hin guunne hirmaannaa siyaasaa mucaa qabu miti hedduu hiibboonatti akkitti mootummaan hawaasa kana ilaalaa jiru baay'ee si gaddiisa kan hidhamtoota siyaasaa wajjin wal qabatee namni mana hidhaatti hidhame tokkoffaa abukaatoo isaa wajjin wal arguu qaba maatii isaa wajjin wal arguu qaba qaamolee komishinii mirga namoomaa fi warra mirga namoomaaf falmanii wal arguu danda'uu qaba abbootii amantaa isaatiin wal arguu qaba mirgoonni kunneen hundi namni kabajamee hoo jiraate nama siyaasaa Itoophiyaa keessaa hin beeku tarii obbo Baqqalaan Faan carraa akkasii argatanii jiru
popularity yookiin beekamtii jajjabaarri qaban kunoo argatan hin beekan yeroo tokko hakiima dhowwatamanii turan Jawaarii fi Baqqalaan fa'illee kanaaf biyya san keessatti poolisiin heera mootummaatii olidha qaamni nageenyaa heera mootummaatii olidha qaamni tikaa heera mootummaatii olidha kanaaf biyya kan kuffisaa jiru warruma biyya bulchaa jirudha seera kan cabsaa jiru warruma seera tiksina jedhee abukaatoo seera godhee of waamaa jirudha warri kun amma Abdii Raggaasaa faan magaalaa keessa jiranii bosonaan qabamne paartiin isaanii karaa seeraa galmaa'ee paartii komishiniin yookiin boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa akka seeratti galmeessee jiru. Badiin isaanii badii eenyummaa Oromoo qabaachuu koozii Oromootiif falmuu irraa kanaaf yoo jiraate hin jiru kanaaf diinummaan isaanii Oromummaa faana jechuudha diinummaan sirnichaati ajandaa kana gabaabsinoo keessa ba'an jechuudha. Egaa Oromoon biyya keessatti akkuma hidhamutti kan jiru akkuma jirutti egaa Oromoon biyya alaatti immoo baqatanii deeman Oromoo dabalatee lammiileen Itoophiyaa hedduun isaanii manneen hidhaa Saawudii fi Liibiyaa keessatti argaman hedduun isaanii dararamaa akka jiran fuula hawaasaa gama Feesbuukiitiin irra caalatti jechuudha viidiyoowwan garaagaraa argaa jirra guyyaa har'aa immoo suuraawwan hedduu nama laaluuf illee namatti hin tolle garaa jabina namaatti argitu keessumaayyuu daa'imman manneen hidhaa san keessatti jiran haadholiin mana hidhaa san keessatti jiran dhukkuboota daddarbootiin qaama isaanii irratti madaan garaagaraa baheetiin akkuma argaa jirtan akka hammam akka rakkachaa jiran mul'ataa jira egaa namoonni kunniin yeroo baatii dheeraa ta'ee jira sagantaa odeessaalee keenya keessatti illee yeroo garaagaraatiin dhimma Saawudii kana kaasnee irraa dubbachaa jirra haa ta'utti garuu yeroo ammaa kana dhimmi kun waan itti jabaatee dhufu fakkaata dararaan mana hidhaa san keessatti dargaggoota dubartoota daa'imman kanarraan gahaa jiru waan cime fakkaata akkuma argaa jirtan suuraa daa'ima kana egaa ijaanuu arguudhaaf uumamuma kan keetiyyuu waan nama sukkanneessuudha wanti achi keessaa bahaa jiru haa ta'utti garuu mootummaan dhiyeenya kanatti illee garas deemee lammiilee kanneen gara biyyaatti galchaa akka jiru dubbata asiin immoo dhugaan jiru kan biraati garas itti dabarrume. Dhimmee obboloota keenya manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararamaa jiranii kun baay'ee waan yeroo hedduufis irraa deddeebiidhaan irraa dubbataa turredha haa ta'uti haga yoona fala tokko argachuudhaaf hin dandeenye wanni kun wallaalamee miti fala kan inni dhabe miidiyaalee hawaasaa irratti irra deddeebiidhaan ajandaa ta'aa tureera miidiyaalee kanneen akka OMN fi kan dhimma hidhamtoota kanneen dubbachuudhaaf danda'an irratti ajandaa ture. Mootummaanis ni beekaa, uummannis ni beekaa, hundumtu keenya iyyuu ni beekna jedheetanii kan yaadu haa ta'uuti qaamni furmaatatti ceelammiilee kanneeniif furmaata tokko argamsiisuu hin dandeenye. Sababni isaa inni ijoon immoo warri biyya sanaa hammaatanii miti hammeenya qabu hammeenyi jiraachuudha kan sitti mul'isu dhala namaa akka kanattiin hiitee darartee wal'aansa dhowwattee hanga sadarkaa lubbuu dhabuutti haganni gahutti harka kee to'annoo kee jala keessee calliftee ilaaluun irra taa'uun mataan isaa hammeenya guddaadha garuu hammeenya isaaniin olitti sirni Itoophiyaatti aangoo irra jiru hammeenya lammiilee isaa irratti qabutu booldi ta'ee mul'ataan ol ka'eeti kan natti mul'atu gama sanaan kun sirna sanarraa sababa adeemsa irratti garaagarummaan jiruuf maaliif miti garuu nama taatee gaafa ilaaltu mootummaan tokko lammiin biyya isaatii bifa kanaan harka ormaatti yeroo dararamu akkamittiin callisee kan inni ilaalu osoo lammiin isaa bifa kanaan dararamanii akkamittiin wantoota biliclicii ta'an magaalaa keessatti ittiin ajandaa gurra namaa harkisuuf ija namaa harkisuuf sanarratti xiyyeeffate waggaa kana hundumaa dhimmi isaa ijoon wantoota akkasii qofa ta'e kan inni itti huu akka yoo bifa kamiin yaadamedha waan jedhu gaafa gaafattu deebii wanti siif absiisu hedduutu jira. Egaa rakkoon nyaataa jira, rakkoon qulqullinaa jira, uffata dhabuun ni jira. Haalli biyya Arabaa immoo keessumaa yeroo ammaa yeroo qorra hammaataa keessadha rakkoon biyya sana keessa jiru hagam beekurraa jechuudha. Rakkoo hagana hin jedhamne dhibamtee wal'aansa dhabuun jira waa hedduutu jira manneen hidhaa kanneen keessatti kan guyyaa guyyaadhaan hidhamtoonni kunniin isaan mudataa jiraachuu nutti maa jiranii namoota haga 500 ta'anii kutaa tokko keessatti bifa kanaan ukkaanfamanii wayitaa hidhamanii ta'an arguun baay'ee waan nama dhukkubsudha. Har'as fala hin arganne dhimmi hidhamtoota Saawudii dibbanuma dhibamanii wal'aansa dhabanii dhibee onneetiin dhibee daddarboo amma arginu kanaan namoonni lubbuudhaan darbaa jiran hedduu ta'uu isaaniidha kan argaa jirru. Jilli gara Saawud Arabiyaa imalillee dhimma kanarratti furmaatanii kenna jedhamee eegamee ture haa ta'uti suura kaanii deebi'uu isaanii malee homaa tokko falli isaan lammiilee kanneeniif argamsiisan haga yoonaatti wanti argina hin jiru. Manneen hidhaa tasuma guyyuma tokko illee baasiin Itoophiyaa dhaqee hin daawwanne jiraachuudha kan dhagahaa jirru. Dhaqxeerumallee jabaadhaa jechuun waan tokkodha bar jabaadhaa itti abdiitti horuun illee waan tokkodha haala isaan keessa jiran kanaan jabaadhaa irratti hojjetaa jirra yoo jedhamellee waan tokkodha garuu karuma isaanii kan hin baane bilbila jalaa kan hin kaafne ta'uudha kan isaan kaasuurratti argamanii baay'ee waan nama dhukkubsu hedduu qaba lammiilee kanneen. Suurota kanneen argu hedduu rifadhean baay'ee warri kun amma irraa hinafuyi lubbuudhaan deebi'anii nama ta'u kan jedhu gaafii guddaanatti kaasa.
ani warri mootummaa amma kuni waan kuni dantaa siyaasaa siin hin qabu. Lammii keetii biyya keessaas ta'e biyya alaa imaammati alaa Itoophiyaadhaa citizen first waan jedhu wayii dhiirra deddeebiin kaasaa turre. Kabaji lammiilee dursi kabaja lammiileetiif kan jedhu. Kunneen lammiilee Itoophiyaati. Lammiileen Itoophiyaa kunneen immoo tokkoffaa jireenya fooyya'aa biyya san deemanii gariin isaanii immoo dhiibbaa siyaasaa Itoophiyaa keessa ture baqatanii warra deeman ta'uu malu. Daa'imman sadarkaa kanatti dararaman garuu haawwan sadarkaa kanatti dararamaa jiran garuu mana hidhaa keessatti warri dahaa jiran garuu gaarummaa siyaasaa mootummaa Abiy Ahmed wajjin qabaatanii miti. Akka nama tokkootti ati hoggana mootummaa ta'uu dandeessaa, paartii bilchiginaa deeggaruu dandeessaa, garuu maatii kee bakka warra kanaa buuftee ilaaluu danda'u qabdi. Akka namaatti ofii kee bakka warra kanaa buuftee ilaaluu danda'u. Faayidaan dantaan siyaasaa ilaalchi siyaasaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Hedduu sukkanneessaadha. Irra deddeebiin amma sagantaa keenya qopheessinu keessatti yeroo baay'ee koomentiin arginu waa'ee hidhamtoota Saawud Arabiyaa maaliif calliftanii kan jedhu. Irra deddeebiin amma erguma OMN horni baname garaagarummaa ji'a tokko keessatti atleast sagantaa tokko hin qabaanna. Dogoggoruu baay'ee. Yoo xiqqees ji'atti yeroo tokko waa'ee hidhamtoota Saawud Arabiyaa, hidhamtoota Liibiyaa keessa jiran, kan Yaman keessatti rakkataa jiran, Somaaliilaand asibaa Afrikaatti rakkataa jiran irra deddeebiin kaasaa ture. Dhimmi kun miidiyaalee kan biraatiinis ka'aa ture. Miidiyaalee Itoophiyaa qondaalonni mootummaa gara simalan qofa dhaqaa ajandaa godhan. Garuu hanga yoonaa xiyyeeffannaan argan. Imbasiin Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiru maal akka hojjetu, dippiloomaatonni Abiy Ahmed baa giddu galeessatti ramade maal akka hojjetan, qoonsilaawwan achitti mishinii fudhatanii baa giddu galeessaa kana jiran hojii maalii akka hojjetan. Imaammati dhimma alaa Itoophiyaa citizen center jedha. Erga yeroo dhiyoos. Warri kun lammiilee Itoophiyaati bar citizenidha. Warri kun yoo kabaja qabaanne actually mootummaan biyya keessatti lammiilee dawaa itti rashanu warra fagoo jiranii fi inni qabaa'ee iyyaan basically garuu at least maqaa mootummaa sanaatiif jecha kabaja biyya sanaatiif jecha osoo xiyyeeffannaa argatanii gaariidha. Baay'ee si gaddiisa akka miidiyaa Oromoo tokkootti akka lammii biyya sanaatti iyyaa fi turre Oromoota qofa osoo hin taane lammiilee biyya san keessatti jiran ka Oromoon ta'iniif qophii afaan Oromoo dalagaa turre torban darbe keessa yaadattu. Egaa obbo Leencoo Baatiifaa naannoo isa kan jiranii maal akka dalagaa jiran baanii oduu dubbatuu danda'an natti tola. Egaa keessumaayyuu kan daa'immaniitiif kan haadholii saniin yeroo arginu gaarii namatti dhagahamu irra caalatti immoo bakka tokkotti namoonni kunniin lakkoofsaan hedduu kan ta'anidha kan bakka tokkotti hidhamanii jiranii gaafa namni achi biraasi biraa du'uyyuu miira akkamitti sitti dhagahama ati jiraachuu dhabuu namaa wayya malee gaafa akkas tettee boru anillee du'uufta akkas ta'uufta jettee jiraatta malee jiruuyyuu miti namoonni kunniin jireenyi isaan jiraataa jiranii egaa OMNs namoota achi keessatti mana hidhaa keessa jiran kama live-dhaan dubbiseeti ture kutaa afaan Amaariffaa hojjetanii jiranii egaa namoonni kunniin mootummaa biyya Itoophiyaatti gadi illee biyyoonni Itoophiyaa gar ta'an hedduun isaanii lammiilee isaanii dhufanii fudhachaa jiranii keessumaayyuu gara Somaalee kanneen fakkaasaniiti mootummaan keenya naannuma biyyuma kanaallee gadi ta'e akkamitti waa'ee keenya dhimmi keenyatti dhagamuu dhabe jechuudhaan egaa dubbataa jiranii hedduun isaanii jireenyuma fooyya'aa barbaachaaf kan biyyaa baqatanii namni osoo tole wanti biyyaa baqatuuf hin jiru hedduun isaanii maqaa siyaasaatiin illee ta'a jireenya ofiillee fooyyachuudhaaf egaa kan namoonni naannoo garasitti kan baqatanii haa ta'uti garuu immoo akka yaaddesiif hin taatu jiruun baddullee gaariillee qabdi waan ta'eef egaa yeroo ammaa kana rakkoon naannoo san jiru waan baay'ee cimee jiru fakkaata keessumaayyuu guyyaa har'aa immoo sooshaal miidiyaa gubbatti ijoo dubbii ta'eeti jira kun baay'ee nama waan nama dararudha waan nama baay'ee raayii dubbachuu qonna namaan kennu beeku uummanni biyya keenya waan kana soo callisee ilaaluudha baate gaariidha yaada jedhuun itti dabaluu barbaadan dhumarratti sababni isaas uummanni waa hundumaa jijjiiruu ni danda'a beekti uummanni yoo sochee wanti hundumtiyyuu jijjiiramuudhaaf ni danda'a rakkooleen guyyaa guyyaadhaan odeessinu kun rakkooleen dararaan guyyaa guyyaadhaan biyya keessaa alaa lammii keenya mudate jennee hawaasatti himnu kun sadarkaan hullee nu dadhabsuutti wanti ga'e kun jijjiiramuudhaaf ni danda'a uummanni yoo ka'ee waloodhaan sagalee waliif ta'ee adeemsota jiran dura dhaabbatee waan kana jijjiiruudhaaf kutannoodhaan yoo itti adeeme waan kana jijjiiruun ni danda'ama. Bulchiinsi Abiy Ahmed qaama lammiilee isaatiif dhimmamu akka hin taane irra deddeebiidhaan kaasaa turreerraa argaas jirra. Biyya keessatti akkuma isin kaastan ganamaa galgala ola deemaa raashanuudha hojiin isaanii inni guddaanii gama kan biraatiin maqaa biyyaa tolchina fakkii biyyaa tolchina biyya waraanaan maqaan dhahamte kana bifa ishee jijjiirra fakkii ishee jijjiirra namatti bana yaa'ii gamtaa Afrikaadhaan wal qabatee magaalaa Finfinnee keessa wanta deemaa ture ni beeka.
Imeejiin biyya lammiileen Itoophiyaa amma kun mana hidhaa Saawudii keessatti dararamaa jiraachuu osoo addunyaan beektu imeejiin biyya isaanii ittiin ijaaranii isa kamidha biliicilichi magaalaa keessatti naannessituunidha kan imeejii biyya sanaaf deebisuun kan danda'amu rakkoo biyyi sun sadarkaa addunyaatti illee ishee mudate furuun kan danda'amu yoo jalqaba lammii irratti hojjetamedha rakkoo lammii furuuf yoo xiyyeeffannoon kennamedha malee paarkii ijaarteef miti addunyaan paarkii hedduu qabdi biyyoonni paarkii hedduu qabu mana kitaabaa ijaarteef miti manni kitaabaa dhugaadha lammii jijjiiruudhaaf ni danda'a garuu lammii yoo nyaatee bule yoo nagaadhaan ba'ee galuudhaaf danda'edha kan inni dubbisu ittiin of jijjiiruu danda'u biyya sanallee jijjiiruudhaaf danda'u adeemsi bulchiinsa Abiy Ahmed ittiin haalota ilaalaa jiru guutummaan guutuutti kan lammiilee dagate ta'uun rakkoolee biyya sana keessatti mudatanis biyya sanaan alatti lammiilee mudatanis hammeesseeti kan inni jiru. Eenyuyyuu amma lammii Itoophiyaadha biyyoota baqaa keessatti yeroo hundumaa kan dararaa argu sababni isaas qaama isaaniif iyyuu kan qaama isaaniif birmatu waan hin qabneef jechuudha. Dhimmi lammiilee keenya obboloota keenya manneen hidha Saawudii Arabiyaa akkasumas Liibiyaa, Yemen, Somaaliilaand iddoowwan garaagaraatti rakkoo keessa jiran egaa bu'uurri isaa qaama isaaniif dhimmamu dhabuudha. Inni guddaan hawaasnis sadarkaa xiyyeeffannoo itti kennee haalota dhiibuun irra jiraatutti dhiibuu dhiisee callisee ilaaluudha waan ta'eef gara hawaasaatiin illee xiyyeeffannoo argachuu qabu jenneeti kan yaadnu. Kanuma wajji wal qabatee baqattooti Liibiyaa keessa jiran